Gizee qorii takka waliin nyaatu qorii waadaa jaamu jira. Bas namni takka takkammoo qorii waadaa hin beeku qorii garaa qofa beeka jechuudha. Garaaf biyyaa bee sadaqaaf biyyaa bee namni hin dalgaddaaf biyyaa baa irra guddaan dhiirti biyya arbaa tana keessammoo kara kamiin janajjanii dhalaarraa maallaqa buufadhee zanaa fataa jee tana saasitti taani saasitti godhee waliin jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota imaantu bakka nagaa fayyaa qabtanii jirtanii bakka jiraatan bakka jiraanneen isin jaa alhamdulillah. Egaa hordoftoota har'a maaluf qabatee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Har'aan isin qabadee dhufee waan haariyaati waan nama gammachiisu. Inshallah ani gammachuun tiyya akkuma itti fuftee jirti. Rabbi ammallee wal faana ta'u itti fuftu naaf haa godhuun isin jaa. Akkasii hordoftoota kiyyaa dura tursee hedduun isin galatoomfachuu fedha. Hedduu takkaan isin galatoomfachuu fedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Maaliif akka nu jettee jechuun keessan hin oolamu. Dhuguma gammachuun tiyya akka gammachuu teessan taate gaddi kiyyaas akka gadda keessan ta'e argeetiin jira. Kun immoo hedduu na gammachiisa jechuudha. Akkamitti hojjettan nama hedduu na jaalatu horadheetiin jira. Hangan karaa YouTube kanarra dhufee YouTube kana hojjechuu eegaletti nama kana na jaalatu fi akka obboleettii isaatti na gorsu bakka naattuu dalageetti irraa na gorsaa bakkan waan bareedaa dalageetti immoo na jajjabeessaa asiin geenye jira jechuudha. Inshallah ammallee Rabbi umrii dheertuu nuuf kennee nama luu qabatee dhuftee jechuun keessa hin oolamu. Gaafii teessanii isin deebisa jechuudha. Gaafiin teessan hedduudha egaa inshallah ta'inumaan dandeen keessaa deebisa. Maali takkaffaa ilmoon akkam godhu akkamittiin immoo tana isaan harkaa deeffattee namni naan hedduu jira. Wallolaan immoo akkanuma najaan harkaa deeffattee namni hedduu jee karaa keessaatiin dhufee na gaafachuu jira. Ani nama tokko waliin illee wallolaa sin qabu garaan geellee qulqulluudha. Nama takkatti illee hin muufannee jechuudha. Dhuguma waan na muufachiisu jirus ani nam tokkotti illee garaan kiyya qiimii qabadee hin beeku. Nama qiimii qabatu illee mitiin isin jechuu barbaada. Egaa ani ilmootiyyee karma nagaatiin irraa fudhadhee akkuma amma dura isin himeetti reedifaadhaaf waan isaan barbaachisu gaafaadan jiran san ergeetiifin akkasitti ol deebisanii micootana na deebisanii jechuudha. Haga latoomanii namni hedduun illee hedduun waliin cinqamee ture. As keessatti illee jechuudha. Wallahi namni isin viidiyoo ol ba'ee waraabne nama hedduu cinqamee jira. Nama viidiyoo waraabuu hin barbaanne, nama suuraa isaa mul'isuu hin barbaanne jechuudha. Yuutuubaraa miti nama birooti nama hedduudha. Haga latoomanii wallahi maaliif hedduun isaan asiin illee galatoomfachuu barbaada. Maaliif namni galata xiqqoo kanaan nama galateeffanne guddoon illee nama galateeffachiisu. Saniifuu egaa ilmoon hanga duraanii takka dhuguma akka viidiyoo waraabetti baatii takka na bira teessee baatii takka immoo abbaa biraa teessuun jee ture. Amma garuu aanaa fi abbaan walta'insa nu jidduu jira. Walta'insa karaa biraatiin osoo hin ta'in karaa ilmootiin jechuudha. Maalirra waltaatanii jechuun keessanis hin oolamu. Wanti irra waltaanii kun jechuudha duraan micoon gista keessa bira gista kana bira jennee garuu akkanatti immoo ilmoon teenya nu jidduu miidhamuu malee waan biraa waan argamu hin jiru jennee waa yaadneef jechuudha. Guyyaata kiyya ilmoo karlameenitti gana hedduu daa'imaa baatii torba hin geenye asiif achi deemuudha. Saniifuu hanga micoon xiqqoo jabaattee nyaataas fudhattee xiqqoos deddeemuu eegaltee hamtuu fi toltuu ifirraa beekte gaafa sanitti nu jidduu adeemtu rakkoo hin qabu. Maaliif anillee yema keessan jira. Afaan isillee yema magaalaa biraa keessa jira jechuudha. Saniifuu waan dandee waan inni barbaada waan isiif godhu barbaadu haa godhuu fi an hayyamamtuudha. Homaa rakkoo hin qabu. Anaaf innillee kana karaa miseenjeraatti waliin haasofnee waltaanee jirra. Saniifuu namni biraa amma booda ilmootuun fudhatamtee takkaa waan jalaa hatamsiisus waan takka hin jiru jechuudha. Reediin illee amma booda dubbii tana keessa waan isaa ga'u hin jiru. Maaliif reedirraan dhalee kan dhalee shokorinaa raayi jechuudha. Takkasiiti hordoftoota kiyya gaafiin teessan ta duraa tanaa lamaffaan immoo silaa atii fi inni walitti deebitanii fayyadudha. Silaa atii fi shokorinaa walitti deebitanii ilmoo teessan guddistanii jettanii turtanii. Yaada hamaa miti, yaada bareedaadha dhuguma. Garuu uti fedhii hin qabnu, anillee fedhii hin qabu, abbaan illee anaa waliin deebi'ee jiraachuuf fedhii hin qabu, anillee fedhii hin qabu jechuudha. Maaliif waa'eetu asoo hin barbaadu dhiirri takka akka mataa kiyyaatti
an shukkorinaa magoota waa shukkorinaan deebisuu waa shukkorinaatti naafillee hafi waa takkaas hin jiru jechuudha. Maaliif waa hedduu uumamee jira, waa hedduu waan hin beeknellee waa hedduu waan hin dhagee jira. Dhageen cinaachittillee akiidhaan waan ija kiyyaan argee jira. Saniifuu shukkorinaa naman akka dhiiran akka an fedhuuti miti. Dhuguma amma dura jaalallee itti hirmuu irraa illee dhaleetiin jira. Garuu gaa warri bijeettaa malee waan ilmi namaa jee hin ta'u. Maaliif dhiirti takka yoo sadaqaa dhalaarraa bartee yoomuu dhiira hin taatu. Siif galee dhiirti jechuun ifiif dalagatee nama ifiif dalagatee nama ifiif dalagateetu ifiifis nama ta'a namaafillee faayidaa qaba. Namallee jiraachisa jechuudha. Harka dhalaa eeggatee dhiirti nama jiraachisuus hin danda'u. Nama waliin jiraachuu hin danda'u. Maaliif taan achi janaatiin maallaqa irraa buufachaa asitti si waliin jiraadha waan jaamu kun aanna biratti hin dalagu jechuudha karaa mataa kiyyaatiin. Maaliif tarraa janamtee maallaqni buusuunis dhaluma akka xiyyaati anis dhaluma akka isiiti. Ana miidheefisi waan harkattu takkas hin qabdu maaleen isillee dhufu maallaqa haraami. An dhiirtiin an barbaadu dhiira ifiif dalagattee nama taate jiraattu malee dhiira adeemus shukkorinaa na bira jiraatus waan takka waan na eegdamu hin qabu. Waan takka waan irraa hir'isillee hin qabu. Maaliif isa durallee zanaafataa jeetiin jiraachaa ture. Arrallee zanaafataa jeetiin jiraachuu jira jechuudha. Waan takkallee waan inni deemuun isaa waan irraa hir'isees hin qabu. Waan na dabalees hin qabu. Jiraatus deemus takkumaa jechuudha. Ilma namaa kan gisee waliin jiraattu akkamiin beekami? Jiraachuu fi deemuun keetis bakka ta'etti hin jiraatin jaama. Maaliif yoo nama simbira jiraattee faayidaa takka hin oolleef yoo deemtes faayidaa homaa hin irraa hin hir'istu jechuudha. Nama lubbuu isaattu faayidaa godhateeti namaaf faayidaa ta'a. Amma waa hedduu asuu hin barbaadu hordoftoota kiyya. Dhugumaa shukkorinaa kana almaatu karaa miidiyaa ol baasee isinii wal barsiisee garuu nama akkanaati hin seene. Nama akkanaa wadan hin seene. Dhiira tarfuufa hin seene. Dhiira battaala hin seene. Ilma namaatiin see ilmi namaa kun ilaanu waliin nyaachuu qofa malee gisee qorii takka waliin nyaatu qorii waadaa jaamu jira. Bas namni takka immoo qorii waadaa hin beeku qorii garaa qofa beeka jechuudha. Garaaf biyyaa bee sadaqaaf biyyaa bee namni hin dalgaddaaf biyyaa baa irra guddaan dhiirti biyya arbaa tana keessa immoo karaa kamiin janajjanee dhalaarraa maallaqa buufadhee zanaafataa jee taana saasitti taani saasitti godhee waliin jiraadhaadha yaadni isaanii guddaa jechuudha. Bas gaa hin ta'u an akkasiin barbaadu maaliif nama oli simiti nama gadi simiti akka nama zanaafataa jee nama jiraachaa ture. Ammallee garuu waan natti hafes takkaas hin jiru jechuudha. Waan isa jala qalbii cabsee narra raasu takkaas hin jiru. Maaliif isaa gadi hin jiru yoo bareedinaa ta'e isaa gadi hin jiru yoo fokkotinaa ta'es isaa ol hin jiru siif galee takkasiiti waan hariirtis uumamu hin jiru dhiirtii waan akkana. Namoonni qunnamtii aanillee na qunnamee jira. Garuu alhamdulillah ani kun jabduudha jeetiin ifitti amantummaa hedduun qabu jechuudha. Alhamdulillah wallahi jabduudha obsituudhaas nama gisee jaalala namni an jechuun nama gisee jaalala namni naaf kan jaalala san takabbalee jaalala namaa deebisuudha jechuudha. Namni gaafa aartii dhufteetis waloon dhufteetis hamminya namaa baasee dubbadhu miti siif galee. Mahunda nama garaa kee keessa galliqimsee deemu. Namni kun akkanaati jee namarraa dalagu sin dhaqqabu. Dalaguufillee hin taa'u. Maaliif nama tokko eega jibbitees eega jaalattees anaatu duraanuu ifit jaalate anaatu ammallee ifirraa dhiisee jechuudha. Dhugummaa isaa dura na dhiisee deemee anillee arraan tana ifirraa dhiisee hin jira. Waan isa jala qalbiin arra raasuus hin jiru. Waan isattillee deebisu hin jiru. Aayaa isaaf hin qabu. Aayaa naaf hin qabu. Waa walitti nu haafis hin jiru dhuguma ilmoo nu jiddu jira. Ilmoo teenyatan immoo ni guddisa. Yoo ilmoo dalaatis ilmoo dhiiraa taate anuu duruun galche. Arraa miti. Duruun galche. Ilmoo dalaa garuu homaa nan darartu. Ilmoo tiyyaa dhiiga tiyyaa. Gaafa guddattee illee abbaa kiyya naan jettu siif galee. Haadhuma tiyya jettee haadhuma isii jabeeffatti. Harka na qabdi. Saniifuu na gammachiisti jechuudha. Isiin na bira jiraachuun gammachuu takkaa naafi. Dhuguma amma dura silaa akkanumatti na waliin jiraate akkanuma na dhiisee deeme sanii dura na miidha. Maaliif yeroo biyya taphatee jira yeroo biyya taphatee deeme ana sun isa jaaladhu hammilee na cabsee deeme dhalaan irra jaalatee deeme jeetiin hammilee kiyya hedduu caba ture.
garuu waluma jinaadha ammatuma takka waliin jiraanne amma takkaa fi baatii afurna fakkaataa naaf shukkurinaan waliin jiraanne hanga san keessatti irraa ulfaa'ee isinillee akka hedduu na beektanii akka nama dama heerumeen na beektan jechuudha YouTube irratti an yeroo sanitti YouTube uma guddifachuufin nama waliin dalagaa ture malee heerumni shukkurinumaan heerumee hordoftoota kiyya naamanus naamanu baattus maltanii inshallah dubbii tana karaa fuula duraatti keessa hunda isiniif ibsee waan isiniif himu ta'a jechuudha gaa waa hedduu jira waan isin hin beekne garuu waa hundaafuu ammatumaa fi baatii afuraanaaf shukkoonaa waliin jiraanne hanga tanatti anillee ilmoo irraa argadheetu jira jechuudha ilmoo irraa argachuun kiyya kun nan gaddisiisu maaliif haraam hin heerumne haraam hin daleenne zinaa hin heerumne nikaa akka ilma namaa takkatti hidhatameetiin heerume dhalee waan aarsus waan gaddisiisus hin jiru maaliif yoo jettan silaan arraan tana zinaan isaa waliin ta'e akkanatti wal ba'ee isinii waliin haasoo fi waan naqunname kana hunda isinitti ibsachuu hin danda'u maaliif duraanuu siitu sharmuutummaaf itti deeme qabbaniifattee biraa baatee naan jettanii jechuudha haraam hin daleenne waan aarsus hin jiru waan gaddisiisus hin jiru waan mataa ganna qabsiisus hin jiru osoo saganna jala bu'uuti shukkoinaanis na fuudhe ammallee garuu heermeetiin beekee mataa kee gadi hin qabadhu maaliif sagalee heerumanii sagalee dhiiraa bara hin jette Oromoon anillee sagalee heerumeeti sagalee dhiiraa bara jechuu kiyyaatiin miti egaa arraan sana miira keessa seenee waa hedduu isinitti haasoo barbaadu Osmaan haasootiin gista akka takka miira keessa seenaa maaliif namni kun gizee waan dabarsee tokko yaadate waan duraan turee fi waan dhirtituun waan duraan jettee si fuutee fi waan gizee guyyaa keessaa immoo jijjiiramtu kun waan hunda gizee wal bira fittee nama aarsaa garuu waan amma dura dabaree hundi naaf barnoota waan hundi waan ilmuuti as narraa fudhamu garaa qabullee na dhiisee deemuun isaa kun naaf barnoota maaliif amma durallee ani umuriin tii akkasii kuttee namaa gadi hin taane hin dulloomne waa hedduun eeggata jechuudhaanillee sani waan isarratti na gaddisiisu hin jiru silaa wanti na gaddisiisu ammata afur ammata shan ammata kudhan fa'aa waliin jiraanne isarraa ilmoo harkachuu baadhee akkasumatti inni kun na dhiisee deemee ilmoo biyya isaa fa'aa fuudhee dhuguma hedduun addagammaa hedduu amilee na caba garuu ammaan tana anis shabaaba inni isaafis ganama anaafis ganama see galee inni deemeefis waan narraa hir'isuu takkan qabu. Isiniif galee hordoftoota kiyya hedduu waree isinitti heddummeessuutti hin jiran fakkaata waan isiniin geenye hunda waan hin taaneef waan ta'e hunda asitti isiniif baasee haasoon kiyya kun hedduu takka dhiifama narraaf ta'a maaliif gizee takka takka Osmaan haasootiin aara kanallee viidiyoo kanallee inni ni harka jeetiin yaada isaa miti dhalaan isa janajjantus dhalaan isa janajjanaa turtees yaa kan jeetiin yaada salmaafuu namni isa beekullee hedduu jira ka janajjanaan achitu ka isa beeku hedduu jira namuufuu harkan kan waanii namaa gadi simiti namaa olii simiti hedduu nama kabajaa namni irra guddaan gisee na laaluuni boontanaan jaa waa hedduu naan ja'an waan booniin isaatis hin qabu waan booyi isaatis hin qabu waan booniin isaatis hin qabu hin booyisi hin boonusi isiniif galee ani hedduu nama kabajaa hedduu nama jaalladha wallaahi eeywa garuu namni kun gizee areemoo miira keessanii seena gizee miira keessa seenemmoo namni waa hin taane haasawaa waan haasuufi waan dhiisuus hin beeku jechuudha gizee miira keessa saniifuu obboleeyyan kiyya warri natti artan dhiifama naaf godhaa maaliif arra lubbuun jira asiin isinii waliin haasoo jira borimmoo lubbuun jiraachuu baachuu mala takka fayyaa dhabuu mala waan meeqa nama quunnama jechuudha addunyaa tana keessa saniifuu dhiifamaan isin gaafadha jechuudha warri ilaarraa hanganiitu baratti ol ba'e isinillee jaallaa agartanii isin muufachiise hedduu takka dhiifamaa warri karaa birootiin illee isin muufachiise hedduu takka dhiifamaa maaliif isin waan gochuu qabdanii waan ani isin balleessee yoo jiraate malee waan amala kiyyarraa isin aarsee yoo jiraate malee jechuudha saniifuu hordoftoota kiyyaa gaaffii teessan gabaabsee gizeen isin deebisuu jechuudha anaafi shukkoonnaa wanti waliin nu deebisuu isin jiru maqaa isaatillee dhiifamaa waliin koomenti jalattis naan barreessina
du'aa illee namni tokko tokko rabbi walitti isinaa deebisu inshallah jettanii Allah jettanii namni tokko tokko barreessu jirtanii du'aa akkana jettanii naaf hin deebisina maaliif boollan nana ku jirtan namni du'aa akkasii na kadhate boollan nana ku jira jechuudha boollan saniifu keessa hin baane gaffagoo agartanii mi kana faayidaa hin qabne kaakasii keessa nan du'aa na godhu jirtanii saniifu waa'ee isaa buqqusaaf irraa darbaa amma boodallee waa'ee shukooyina ani isinitti haasoo hin barbaadu takasii hordoftoota inshallah ana shukoona jedhu waan hafe takkalee hin jiru maqaa shukoorinatis amma booda isinitti hin kaasu warreen amma durallee isin kaasii isin caqacaqee sababa isaatiin mataa isin oowwise hedduu dhiifama araan tana hanganumaan qabadee dhufee jechuudha xumuramee jira inshallah waan haarii akkan qabadee dhufu yeroo gabaabaa keessatti abdiin qaba hanga xumura viidiyoo kanaa waan hordoftaniif galatoomaa baay'een isin jaalladha baay'een isin